Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Nagaa Faraadhi jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo jiran isiniin jedha. Har'a immoo mata duree dungoon lammaffaa yoo hin dhaamne isaan kaan ni ifu mata duree jedhu bifa dubbisaatiin wajjiniin caqasnee darbina. Ergaan kun maalii ibsuu barbaade? Wanta jedhamu gorsa abboota kana wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo hundumaa keenya nu haa gargaaru. Ameen. Mata dureen inni tokkoffaa dungoon lammaffaa yoo hin dhaamne isaan kaan ni ifu mata duree jedhudha. Abbaan ijoollee osoo gorsuu bara durii namni tokko samii gadi ilaalee sagalee akka bishaanii dhagahamu dhagahe. Deemes ilaalee kunoo karaa baay'ee dhiphoo taate tokko irraa dungoon sadii ni ifu turani. Kan nama dhibu dungoon jalqabaa amantii, lammaffaan abdii, sadaffaan immoo jaalala maqaa jedhamu qabu turani. Bubbeen hamaan itti hin yaanne karaa bahaa dhufee amantii fi jaalala dungoo jedhaman sana balleesse. Dungoon lammaffaa abdii jedhamtu garuu wallaansoo cimaadhaan booda baduu irraa yeroo haftuu ilaala kan ture namichi sagalee guddaan iyye. Dungoon amantii fi jaalalaa jedhaman baduu isaanii fi kufee boohee yeroosuma karaa bahaa duumessaa irraa kan ta'e jaarsi tokko dhufee mucaa koo jabaadhu hin gaddinii. Dungoon amantii fi jaalalaa badanis dungoon abdii waan jiruuf irra deebi'uun dungoota lamman ibsuun ni danda'ama ittiin jedhan. Dungoon abdii jedhamtes amantaa fi jaalalaa dungoo jedhaman kaastee caaruun ibsitee ifa gonkaas ta'anii yaadni isaas tasgabbaa'ee imimmaan isaas qooree gaddee galateeffate. Ijoollee koo yoomiyyuu Waaqayyoon abdii taasifadhaa. Amantiin keessanii dadhabus jaalalli keessanii qorrus abdii kuttanii gara boodaatti hin deebi'inaa. Egaa abdii hin kutatinii bor jijjiiramuu fi abdii taasifadhu malee kiristaanummaan jireenya foonii fi qofa wajjin kan qabsooftu osoo hin taane qabsoon ishee isa dukkana bitu hafuura hamaa wajjin tahuu hin dagatinaa. Jireenya kee keessatti diina balleessuu fi kan barbaaddu inni guddaan dungoo laphee keenyaa kan tahe abdiidha. Abdii kee jabeessitee qabnaan isaan kan yoo badaniyyuu abdii qabaannaan deebitee ni argatta. Abdii yoo hin qabaanne jaalattus amantiis hiika hin qabu. Abdii yoo qabaatte garuu ni amantas ni jaalattas. Kanaafis kuftus abdiin ka'i malee har'a akka jecha isaatti jaalalaan jiraachuu dadhabdus abdii kutachuu hin qabdu. Firii buusuu fi yommuu Waaqayyo abdii taasifattu Addaamii gaafa jannataa haryatamuu kan fudhatamee deeme wanta biroo osoo hin taane abdii ture. Namichi hattuun mirga gooftaatti fannifamee umurii isaa guutuu akka yakkaa jiraatus hamma dhumaatti abdii hin kunne. Du'aa fi jireenya gidduu osoo jiruu hafuura inni yeroo dhumaa fi baafate jireenya bara baraa isa geessise. Tarii soomuu fi kadhachuu fi sirna qulqulleessaa irratti hirmaachuu fi sagaduu fi hojiiwwan hafuurawaa adda addaa hojjechuu fi fedhiis ta'ee jaalala hin qabnu ta'a. Hojiiwwan hafuurawaa kana raawwachuu fi amantiis dhabnees ta'us danda'a. Haa ta'u garuu abdii kutachuu hin qabnu. Jaalala Waaqayyoon akka nuuf dabaluu fi kadhachuudha malee. Akka qilleensaatti kan dungoo abdii keessa kee jiru dhaamsuu fi sitti bubbisu hedduudha. Ati garuu yommuu abdii keessa kee jiru akka dhaamuu fi yommuu haala hin mijeessinii wanta hojjechuu fi karoorsite yoo abdii qabaatte qofa siif milkaa'uu danda'a.
Kanaafis abdii kee hin kutinii kan jedhu dhaamsa kooti. Ishi mata duree waa'ee abdii jalatti kana ilaalleerra. Kuni dubbii ijoo fi gorsa bareedduu of keessaa qabdi jedhee kan hin yaadu. Abboota keenya kana barsiisanii barreessanii nuun ga'anii Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa jara dhageessisu bara tajaajila jaraaf haa dheeressu. Mata duree inni lammaffaan immoo eenyu hani booddeedha jedhee abdii hin kutin. Eenyuyyuu ani booddeedha jedhee abdii hin kutin. Karaa qulqulluu Yohaannis afaan warqeen kan nu barreeffame. Duraan dursaa waan gaarii ta'ee filachuun hamaa miti. Gaarummaan itti fufuu dadhabuun garuu ceephoo hedduu fida. Hamoo ta'uun namoota hedduu kanatti kan ramadamudha. Baay'een jireenya isaanii gaarummaan eegalanii booda garuu summii haminaan cuuphamuun yoo macha'an argineerra. Isaan garuu akkana hin tahinaa malees hamma gara qillee hamaatti kuftanii yoo jiraattan illee deebi'ee ka'uun naaf hin danda'amu, jijjiiramuun naaf hin ta'u jechuun abdii kutaa hin ta'inaa. Isaan yeroo hayyamtan Waaqayyos gaafa isin gargaare qillee haminaa keessaa ba'uun baay'ee salphaadha waan ta'eef. Dubartiin hundumaanii olitti ejjituu jedhamtee magaalicha keessatti beekamtuu turte tokko gaarummaan ishee hangam akka galateeffamaa jirtu hin dhageenye. Kaani ani isinitti himaa jiru dubartii wangeela Yohaannis irratti caqasamte sana miti. Bara keenya kan jirtuuf Hinniisa kan jedhamtu magaalaa Geexee Wixxee dubartii argamtedha malee. Dubartiin kun duraan gidduu keessanitti ejjummaa isheen beekamti turte. Bakka hundumatti iddoo guddaa dubartii qabdu turte. Maqaan ishee biyya hundumatti kan ol ka'ee ture. Magaalaa keenya qofa keessatti utuu hin taane Sileesiyaa fi Qophoodiyasii dabalatee magaalaa dubartiin kun magaalota hedduu balleessiteetti. Qabeenya ijoollee maatii hin qabne hedduu nyaatteetti. Baay'eenis mortuudha ittiin jedhu. Miidhagina ishee qofa osoo hin taane dabalata qoricha fayyadamaa waan turteefi kanarraa kan ka'e hanga ilma mootii gowwoomsuutti geesse turte. Gara jabinni ishee hamina hamaa ture. Guyyoota keessaa gaaf tokko garuu hamanuun hanga natti ulfaatetti ta'us garuu ija kootti gonkaa jijjiiramtee mataa isheenii waltajjii kennaa Waaqayyoo duratti kuftee yoo boossuun arge. Hamma hojii haminaa duraan raawwachaa turte gonka dhiistee jirti. Hidhaa seexanaa jalaa hiikamtee hamma misiroo Kiristoos taatee jirti. Misiroo Kiristoos taatee jirti. Dubartiin kun hojii ishee duraatti akka deebituu fi qondaaltonni biyyichaa teessuma kabajaa isaanii irraa bu'uun kadhatanii turani. Loltoonni hidhannoo isaanii hidhachuun dhufanii sodaachisuun fuudhuu fi yaalanii turani. Haa ta'u garuu iyyuu malee jireenya ishee jalqabaa sanatti matumaa deebisuu hin dandeenye. Bakka hamma jirtu irraa ishee baasuu hin dandeenye. Dubartiin kun jireenya qaanessaa sana keessa deebitee qulqulluu qurbaanaa fi geessitee kennaa Waaqayyoo fi kan filatamte taatee argamtee jirti. Cubbuu ishee እሺ በስመ አብ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እሺ jirtu irraa ishee baasuu hin dandeenye. Dubartiin kun jireenya qaanessaa sana keessaa deebitee qulqulluu qurbaanaa fi geesseetti. Kennaa Waaqayyoo fi kan filatamte taatee argamtee jirti.
cubbuu ishee hundarraa kennaasaan qulqullooftee erga cuuphamtee mataa ishee bituu dandeesseetti. Dubartiin kun jireenya ishee jalqabaa qaama ishee namoota hedduutti agarsiisuun dabarsite jireenya mana hidhaa jettee waamti. Dhugumatti kabajamaan jecha gooftaa warri booddee warri duraas warra booddee hin ta'u jedhu ishee irratti raawwatame argine jirra. Jijjiiramuu barbaannaan kan nu dhoksuu danda'u humni tokkollee akka hin jirre beeknee hubanne. Dhiifamni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu hanga bara baraatti. Ameen. Mata dureen itti aanu immoo yaada barfattee mata duree jedhudha. እሺ በስመ አብ ስላሴ mata dureen itti aanu immoo mata duree yaada barfatte jedhudha. Yeroo tokko namni tokko dursee bu'aa isaa yaaduu dhiisee tarkaanfii tokko fudhata. Bu'aa isaa osoo hin ilaalin hojjeta. Sana booda erga hojjetamee yeroon isaa darbee booda bu'aa isaa yaaduu jalqaba. Yeroo booda yaaduun akkanaa kun bu'aa hin qabu. Namni biroo immoo osoo itti hin yaadin dura wanta tokko raawwachuu fi dhaadhata. Dandeettii fi ogummaa isaa faana akka wal madaalu itti hin yaadne erga waadaa seenee booda gaafa yaaduu jalqabu wanta inni waadaa galee humna isaan olii jijjiiruu fi yaala yookaan dandeettii dhabuu isaa itti hima. Kuni jalqaba itti yaaduu dhiisee ariifatee itti seenuu irratti hamma itti barfateera. Haati manaa tokko abbaa manaa ishee karaa lolaa tokkoon yookaan gorsa dogongoraa firaa irraa fagaachuudhaan jaalala isaa akka dhabdu gochuu dandeessi. Sana booda haraaraa fi nama gidduu seenuun kamiyyuu ni diddi. Abbaan warraa ishee jireenyi isaa ishee waliin qabu kan hin danda'amne ta'uu erga baree booda murtoo dhumaa irra ga'a. Isa booda immoo isa dhabuun ishee akka hin fayyadne yaaduu jalqabdi. Garuu kunis ergaa itti barfatee boodadha. Abbaan tokko ilma isaa sirnaan guddisuu irratti dadhaba. Qanansiisuun mallattoo jaalalaa akka ta'e itti mul'ata. Kanaafis mucaan kun ajajamuu diduu of eeggannoo dhabuu baratee guddata. Badiin kun namummaa isaa keessatti hidda gadi fagaataa onni abbaa isaa, haadha isaa, obboleettii isaa fi namoota isa waliin hidhata qaban hunda keessatti haadha fidaa. Yeroo sanatti abbaan mala guddina isaa jijjiiruu fi yaaduu eegala. Amma yeroon isaa barfateera. Namni tokko yaada gaarii qabaachuun qofti gahaa miti. Yeroo sirrii ta'etti hin yaadu yoo ta'e yaadichi maal bu'aa qaba? Maal bu'aan isaa? Dubartoonni gowwoonni ibsaa isaanii qabatanii gara Waaqayyootti deebi'aniiru. Garuu maal godhaafi? Erga balballi cufamee boodadha hoo? Yaa obboloota koo wanta nuti har'a itti yaadnuu dadhabne akka salphaatti teenyee murteessinu jireenya keenya guutuu hiddi nu xuuchisa nu jiraachisa. Itti yaadnee hojjechuu dadhabuu keenyaan, itti yaadnee dubbachuu dadhabuu keenyaan, itti yaadnee murteessuu dadhabuu keenyaan wantoonni aarsaa nu baasisan hedduudha. Garuu maal godha? Erga darbee booda nu gala hoo? Rakkoo yaaduu keenyaan jireenya utuu jiraachaa jirra utuu kana hin goone ta'ee, utuun jecha kana hin dubbanne ta'ee, utuun ishee hin jibbine ta'ee, utuun Waaqayyo irraa adda bahane ta'ee, utuu erga darbee booda maal godha? Amma barfateera. Baay'een namaa erga darbee booda yaaduu jalqabu. Kanaaf faayidaa malee gaabbii fi gadda itti fufiinsa qabuun jiraachaa hafuu. Gaddaa fi gaabbii eessahuu kan dhufe erga Yaaqoobii mirga hangafummaa isaa fi eebba isaa irraa fudhatee booda ture. Dubbiin hundinuu xumurameetu.
Kun hundumtuu erga barfatee wanta nu raawwannudha. Osoo hin barfatiniin dura utuu hin barfatiniin itti yaadne yoo raawwanne milkaa'uu dandeenya. Ameen galanni Waaqayyoof dhiisu haadhasaa ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Abbootii keenya kana bifa gorsaatiin barreeffamaan nu qaqqabsiisanii Waaqayyo gooftaan jaraa eebbisu kennaa jaraa irratti kennaa jaraaf dabalu mata duree kanarraa waan baay'ee hubannee akka darbinu abdii guddaan qaba. Maatii Waaqayyoo eebbifamaa Waaqayyo sina eebbisu galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti ameen.